Kun raadiyoo Sagalee Walabummaa Oromiyaati. Raadiyoon Sagalee Walabummaa Oromiyaa akeeka qabsoo kan saba Oromoo bilisaaf biyya Oromoo walab sirna dimokiraasii faqaan bulu deebisanii gadi dhaabuuf godhamu deeggara. Akeeka qabsoo kana babal'isuufis hojjeta. Birmadummaan Oromoo dafqa dhiigaaf lafee ilmaan Oromoon dhugooma jedhee amana. Dhaggeeffattoota isaas wareegama qaalii kanaaf kakaasuuf carraaqa. Kun raadiyoo Sagalee Walabummaa Oromiyaati. Oolmaan nagaa hordoftootaaf dhaggeeffattoota keenya jaallatamu ashamaa sagantaan tamsaasa kallattii raadiyoo Sagalee Walabummaa Oromiyaa kibxata waxabajjii bultii 29 bara 2021 eegale turtiin keessan haga dhumaatti nu faanaa ta'uuf kan isaan hawwatu ammoo natiiqii dhugaasaatii itti dhiyaadha. Dhuguma bilisummaa barbaadu uummanni Oromoo waraana bilisummaa Oromoo cimsachuu oduu gandaa dhaga'uu dhiisee waraana bilisummaa Oromoo cimsee humneessee bilisummaa biyya isaa argachuu kana oduu dhiisii impaayera kana dimokiraatessina waan jedhamu keeti baate qabsaa'ee daandii gootonni kaleessa nuukaan hordofi duubatti deebiin fuulduratti deemii qabsoo keechamti jechuun hin barbaada. Wanni baqatan hin jirtu waraana fi dabalamanii namni baada dhumuun hin oolle lolee qabsoo isaa geggeessee qabsoo isaa afaaniin hin qabsoonne jechuu osoo hin taane hidhatee wal hidhachiisee haa qabsaa'uun jira. Sagaleeleen ammaan kana wal duraa duuba san dhageessifne kunniin haala amtuu yeroo ammaatti Oromoonni baqaan biyya Suudii Arabiyaa keessa jiran mudataa jiran irratti odeessa guutuu Oromticha biyya Suudii Arabiyaa keessatti argamu tokkorraa argannee fi gara giddugaleessa Oromiyaa konyaa Salaaleetti ammoo bilbiluudhaan haala hawaasni Oromoo konyaa Salaalee keessa jiru akkasumas yaadannoon gootaadhaa attam ta'uu qaba takkaa'uu gootota qabsaa'ota Oromoodhaa. Saba isaaniif osoo qabsaa'anii lubbuu isaanii jijjiirraa hin qabne aarsaa godhan attamittiin yaadatuu qabna suuraa isaanii qomee tolfatuun maxxanfatuu takkaa'uu dungoo qabsiisuu fi moo kaayyoo isaan irratti wareegaman galmaan ga'uu fi qabsaa'utu karaadhaa irratti marii Oromticha giddugaleessa Oromiyaa konya Salaalee waliin tolfanne keessaa dubbii bicuu seensaa fudhannee san dhageessifneedha guutuun. Odeessaa fi marii Oromoota lameen kana waliin tolfanne sagantaa kana keessatti kan isiniif dhiyaatu ta'a. Ammas marroo lammeessituuf turtiin keessan agamaa'ee kurfii keenyaatti nu faana haa ta'uuf isan hawwataa jalqaba irratti gara giddugaleessa Oromiyaa konya Salaaleetti bilbiluun haala hawaasni Oromoo konya sanii yeroo ammaatti mudataa jiru dhimma yaadannoo gootaa fi haalli ittiin goonni yaadatamuu qabu attam ta'uu qabaa. Qomeedhuma tolfatanii guyyaa tokko lamaaf yaadatuudha moo waan inni irratti wareegame galmaan ga'uuf qabsaa'uudhaa irratti marii Oromticha giddugaleessa Oromiyaa konya Salaalee waliin tolfanne isiniif dhiyeessuun kan biyya Suudii Arabiyaatti ammoo sanbooda tarkaanfanna itti dhiyaadha. Dhimma filannoon wal qabatee Koloneel Abiy shira garaagaraa xaxee hawaasa sodaachisee filannoo sanatti akka hirmaatanii fi yaalii guddaa geggeesseera ta'uuti giddugaleessa Oromiyaa lixa shaggar akkasumas konyaa Salaalee kibba Oromiyaa godina Gujii lamaan keessatti akkasuma lixa Oromiyaa onoota 451 keessatti filannoon sun guutummaa guutuutti bakka inni hin geggeeffamnetu jira. Kaaba Oromiyaa konya Walloo keessattis akkasuma dhimmi filannoo kun guddoo waan irraa dubbannuyyuu hin qabu. Ammoo filannoo sanaa asii hawaasa Oromoo gidirsuutu jira ati hin fille jechuutu jira jedhama konyaa Salaalee keessa. Filannoos hawaasni Oromoo konyaa Salaalee maal keessa jira kanarraa nu himaa. Filannoo wanni godhama akkuma beekamu ammanni odeeffannoo qabutti dhimma filannoo irratti uummanni waan kana filadhaa kana nyaataa jalqabumarra waan filatu hin turre lammata immoo filannoon kan dhume iddoo baay'eetti sa'aatii 4tti gaafa guyyaa 14 akka lakkoofsa biyya kanaatti sa'aatii 4tti xumuranii halkan kan filannoo qabne namoonni dhaqaniituma quba akka diban kan nutti qalama quba dibanii lakkee jedhanii kaardii irraa sassaabanii sa'aatii 4tti kan korojoon achi deeme aana hundarra jechaadha. I hope kan aana
shanan tokko ijoollee odeeffannoo arganneerra. Wanni ta'e akkasii sodaa qabanii sodaatu ture. Sanbira sarkaasinis osoo filannoon hin ga'in guyyaa lama dura dursanii lolatu ture. Kuyyuurra lolatu ture. Aanna kuyyuu lola guddaa tokkotu ture. Wareegama gurguddaa bakka itti warri mootummaa baasanii odeeffannoo qabdu jedhee yaada. Filannoon jedhame waan filannoon jedhame godhame hin jiru. Uummanni filannee duraayyuu filannoo quban qabu. Lammata immoo ati akka dubbattee kana dubbattee san dubbatteedha. Wanni ta'aa ture ati mootummaa kana deeggartuu ati duruu qabdee tokko gootee jedhanii namoota dararuu waan jiru. Uummanni oon filatee kana filattee san filatee jedhanii alatti kan irraa fidanii dhiibbaan tokko akkanumatti nama duraanuu sabboontota irratti godhamaatidha kan jiru. Hidhaan akkuma itti fufetti jira. Namoota bilbilanii sodaachisuun, feesbuukidhaan sodaachisuun dhiibba guddaatu jira. Karaa biraa immoo waraanni bilisummaa Oromoo hundumaa iddoo jiru fakkeenyaaf aanaa kuyyuu, hidhabuu abootee, aanaa dagam, aanaa yaayya qullallee, aanaa kanarratti iddoo babal'ifateera. Shawaa lixaa immoo gindabaratti, jibaatti gara daannoo kanas bal'inaan qabatanii jiranii warri mootummaatti salmaaf boqotaniiru natti fakkaatee sodaatanii callisanii taa'aniiru. Hidhaan akkuma duratti fufetti jira. Amma hidhaatuma jirani. Egaa weellisaan Oromoo qaroon dhaloota qubee Haacaaluu Hundeessaa kunoo waggaa har'aati kan inni wareegame. Egaa kanaan wal qabatee hawaasni Oromoo bal'aan kan biyya keessaas kan biyya ambaasii bifa garaagaraan yaadachaa jira. Yaadannoon goototaadhaa attam ta'uu qabaas jiru irratti dubbanna. Fakkeenyaaf jaalladhii gammadaadhaa kan bara wayyaanee keessatti buuteensaa dhabame. Yeroo itti tooftaan garaagaraa siyaasni rakkasni ittiin hojjetamaa turetu jira. Awwaalcha isaa barbaanna, reeffa isaa barbaanna jedhanii hawaasuma Oromoo illee kallattii harkaa gatuudhaan qabsaa'uu jechuun akka waan awwaalcha gootota Oromoo barbaaduu qofaa ta'etti bifan ittiin ka'aa turetu jira. Reeffa isaa argine jechuudhaan illee reeffa namoota kan biraa qotanii bifa ittiin baasanii biyya ambaattuu erginee sakattaasifnee ammoo isa mitii yeroo itti jedhame faatu jira. Mee gabaabaatti goota barbaaduun jiraasa ta'u du'aasaa barbaaduu jechuun maal jechuudha? Goota yaadachuu jechuun ammoo isuma yaadachuudha moo kaayyoo inni kufeef sana galmaan ga'uuf qabsaa'uudha? Yaadannoon goototaa attam ta'uu qabaa kan jedhu kanarratti mee bal'inaan haa dubbannu. Isin maal jettu qabxii kanarratti? Akka siyaatitti namni tiishartii Haacaaluu uffataniidha fi Haacaaluudhaaf dungoo qabsiisaniidha. Haacaaluu kabajuu miti. Haacaaluu kabajuun waan Haacaaluun du'eef waan Haacaaluun wareegame sanaa fi galmaan gahuudha. Namni baay'een maalinni mul'achuudha kun ani akkasi jedhanii of mul'isuu Haacaaluun diina fufsaatiluu ta'a malee kun Haacaaluuf wanti bu'aa buusus hin jiru. Haacaaluun maaltu ajjeese sirnatu ajjeese sirna kana jijjiiruuf qabsaa'uu kan qabu namni. Waan sirni ajjeese kana sirna jijjiiruuf qabsaa'uu qaba malee dhagaan dhugaadha. Yaadannoon hin barbaachisa gootaaf. Yaadannoon gootaaf kan barbaachisu bilisummaa boodadha amanaan akka kiyyaatti jechaadha. Erga bilisoomanii kaayyoo isaan itti du'atan galmaan gahanii sana booda yaadannoon kan godhamuu qabu. Ammatti wanni godhamuu qabu namni sun maaliif wareegame? Goonni sun maaliif wareegame? Eenyuuf wareegame? Kaayyoo maaliif wareegame? Kaayyoon sun erga galma ga'ee booda wanni yaadannoon godhamaati jechaadha goota. Waan inni du'eef kaayyoo inni du'eef kaayyoo sun osoo galman ga'in lallabuun karaarra deemuun wacuun diina fufsaatiluu ta'a malee hiikan qabu walaaf akka kiyyaatti jechaadha. Hiikan qabu maatii gargaaruudhaaf galii tokko walitti qabuun waan bareede waan godhamuu qabu waan jabaachuu qabu. Fakkeenyaaf nadhii gammadaa yoo laallee yeroo jeneraal Kamaal aangora turatanii asii fuunee achi buqqisne DNA kana qorachiisne jedhanii fidanii olii gadi deeman. Dhugaan nadhii gammadaa kan bahu waan nadhiin gammadaa isa galmaan gahuudha. Kun uummata boyyoomsu. Uummannis immoo gowwuu lubbuun du'e kaayyoon goota sanaa akka itti fufu gochuudha malee reeffa isaa barbaaduun biyyoo barreessa jechuun homaa jechuu miti. Gala diinee isaa qorachiisna jechuun kuni dogoggora. Uummanni keenya kanaan gowwoomuu qabu. Uummanni keenya kaleessa goota kan akka Elamoo Qilxuu Baarotumsaa jeneraal Taaddasaa Birruufaan karaa nuu kaa'aniiru. Ka'umsi qabsoo bilisummaa Oromoo asii. Inni qabsoo bilisummaa Oromoo bilisummaa Oromiyaati. Uummata walaba ta'e uumuudha. Biyya walaba ta'e uumuudha. Kanaaf qabsaa'uu qaba uummanni keenya. Kana uummanni keenya amma godhuu kan qabu warra kaayyoo gootota keenya kana qabatee deemu. Waraanni bilisummaa Oromoo kaayyoo kana qabatee deemu waraana bilisummaa Oromoo deeggaree waraanni bilisummaa Oromoo humna hore. Kun warra Tigraay hin arginaa humna waan qabaniif meeshaa waan qabaniif waggaa tokko osoo hin guutiin kalleessa Magaalaa qabatanii jechaadha. Kanaaf uummanni keenya godhuu kan qabu
waan danda'uun waan inni isaa danda'uun waraana bilisummaa Oromoo cimsee kaayyoo kaleessa gootonni keenya itti wareegamaniif sun galmaan gaachuu kan kana alaa olii gadi kaatanii wayaa uffachuun suuraa goota mataarra godhachuun kun hiikan qabu kaayyoon goonni sun ittiin awwaalamee dura galma gahuu qaba. Godhuu kan qaban immoo karaa kamiin godhuu qaban ammas karaa waraana bilisummaa Oromoo deeggaruu kaayyoo kana qabatee kan ittiin du'aa jiru kan biyyee nyaachaa jiru kan itti qorrisa nyaachaa jiru galaa qopheessuu fi hidhachiisuu an dandeettii qabu leenjisuu qeerroo karaa qajeelchuu kana hojjechuudha malee Finfinnee keessa taa'anii beeksisa baasuu dungoo ibsuun homaa bu'aa tokkoon qabaatu caaluudhaafis gootota birootiif jechuu kooti. Hayyee ulfaadhaa qabxii hedduudha nama gurra qabu nama qalbii qabuuf ammoo gorsa gaariidha. Waa'ee humna naannoo Tigraay kana tuqxaniitu innis yeroo ganna tokkoon guunne keessatti hidhannoo waan qabaniif guyyaa lamaan kana maqalee galuu isaaniitu dubbatamaa jettan dhugaadha. Gama biraatiin gama qabsoo bilisummaa Oromoo gama waraana bilisummaa Oromootti yeroo deebinu ganna 3 dura akkanumaan achitti tarkaanfii fudhanne jettu tarkaanfiiyyuu hin fudhanne yerootti jedhamaa turetu jira. Meerre suuraan meerre viidiyoon gaaffiin jedhu yeroo ka'utti ture. Ammoo yeroo waraanni bilisummaa Oromoo ajjeesee irraa hiikkatee reeffa diinaa toora naqee yeroo inni itti mul'isutti ammoo deebi'anii waraanuma bilisummaa Oromoo kana maqaadhaan faarsuudhaan ala qabatamaatti uummanni Oromoo yoo xiqqaate gaa miiliyoona 50-60 ta'a jedhamu kun agamtu bira dhaabbataa jira agamtu gargaaraa jiraanii wal nama gaafachiisa arrallee warri Tigraay meeshaa duraan saammatanis awwaallatanis qabu ammoo kunoo orrumtii faranjiiyyuu isaanumaaf daboo ba'aniitu sirbaa jiru kanaafi. Uummanni Oromoo waan barbaadu sana argatuuf maal godhuu qaba? Attamitti wooboo jabeessuu qaba? Isa jedhu irratti yoo dubbanne maal sinitti fakkaata? Dhugumatti Oromoon silaa aga baay'ina isaa fi waan gochuu qabu godhee waraana bilisummaa Oromoo gargaaraa jira. Ammoo numaayyuu osoo hin saalfannee deebi'anii kunoo nu barabaraan wooboo jennu warri Tigraay waggaa tokko keessatti deebi'anii biyya isaanii dhuunfatan jedhanii deebisanii osoo wooboo guyyaa tokko yaadaan illee taatu biran dhaabbatiin deebisanii warra komee dhiyeessaa jiran fa'aa dhaga'aa jirra amma kunoo guyyaa lamaan kana. Isin maal jettu kanarratti mee akka Oromootti akka maanguddoo Oromootti maal gorsitu dhaloota kana? Kun wanti ta'uu qabu namoonni waan ofii waan hojjechuu qaban osoo hin hojjetin nama komatan waan godhuu qaban osoo hin godhin nama komatan warra akkanaa yoomiyyuu warra qabsaa'us miti warra kayyoo qabus miti. Namni godhuu kan qabu silaa waan ofii godhuu qabu godhee sana booda osoo waraana humneessanii qarshii tokko waraana baasanii waraana kana cimsanii ijoollee kana leenjisanii garasitti galchanii tola hojii kana hojjetanii sana booda qomatanii mirga qabu. Mana ofii keessee mana ofii rafaa ture namni biraa akka godhuuf taa'ee eeggata. Gaafa namni biraa immoo qaamni biraa sabni biraa bilisoomee sabni biraa akkas ta'e jiree gara dhiyaa ta'u tokko du'aa namni akkanaa nama sammuusa fayyaa qabu miti tokko. Du'a saayikooloojii gadaantummaatiin kan guddate jechaadha. Kanaafiyyuu namni maal godhuu qaba? Guyyaa xiqqaate shayii dhugurraa qarshii tokko osoo guyyaarra namni tokko guyyaarra qarshii tokko osoo baay'een uummata keenya meeqa miliyoona 50 jennee haasaa jirraa jechaadha. Guyyaatti galii miliyoona 50 qabna waraana kana humneessuun inuma danda'ama ture. Lammata immoo diyaaspooraan ala jiru. Hojii dippiloomaasii hojjechuu, hojii dippiloomaasii sirrii, hojii faayinaansii tumsa godheetoon ijoollee kana ijaarsu, ijoollee kana karaa qabsiisuu, sagaleen Oromoo akka gara tokkotti dhufu kophaa haala olii gadi kaachuu osoo hin ta'in adda bilisummaa Oromoo jala jira. Dhaabni adda bilisummaa Oromoo jala taa'anii tooni as jalatti gurmaa'anii tooni rakkoo Oromoo 1, 2, 3, 4 jedhanii tooni koreedhaan karaa koree qofa. Hin jedhanii tooni yeroo wanni ta'e tokko ta'e rakkoon tokko uumame qofa alaabaa baatanii alaabaa uffatanii alatti ba'anii iyyuu gatiin ta'u. Uummanni keenya ala isaa ta'u keessa isaa ta'u wal ijaaree waan godhuu qabu akka biyyi kun warra Tigraay isaan jedhanii mataa qabanii kaan kana warra Tigraay waan godheetis moo'ate. Innis waan godhuu qabnu goonee moo'achuudha malee haallamni godhee faarsuun ammas saayikooloojii gadaantummaa qeensammuu gadaantummaati warra guddate. Kaleessa gabrummaan nurra tureera abbaa lama nurra guutumteera. Ammas immoo gabrummaa nama biraa gara siidee galma jechaadha. Kanaafuu baay'inni uummata keenya guddaa. Waraana bilisummaa kana Oromoo kana cimsachuu, galii sassaabuu, galaa dhiyeessuu fi odeeffannoo hojjechuu, dawoo ta'uu fi kana kan hojjechuu qabu malee namni namni hojjetetti abaluu akkasii haasoftuu namni akkana nama sammuu dhukkubsaatu namni akkana nama siyaasa otoo hin ta'in odeessituu karaa deemtudha jechaadha. Nama kaayyootiin jechaadha namni akkana taasisu. Nama feesbuukii kanarratti deemnee ilaalla, sooshaal miidiyaa kanarratti deemnee ilaalla. Namoonni baay'een bakka
waan ofii godhuu qabu osoo hin godhin mana taa'ee cooma nyaachati biiraa dhugaatii ofiisaatii nama kumataa jechaadha. Kanaafuu namni kamiyyuu yoo bilisoomuu barbaade, yoo saba kana mataa ol qabuu barbaade, yoo ofiisaatii mataa ol qabachuu barbaade, kan dandeettii maallaqaa qabu maallaqaan, kan ogummaa qabu ogummaa isaatiin, kan dandeettii dippiloomaasii hojjechuu qabu dippiloomaasii hojjetee tooni waan godhuu qaba malee taa'ee tooni ijoolleen hojjettee kophaa ishee har'a lubbuu isheetti kaffala. Hin fuudhu, hin alchu, hin heeru jedhanii daa'imni kiyya bilisummaa Oromooti ijoollee jettu maddii dhaabbachuu qabu karaa namaatti cubbuu dhabu. Karaa namaa iyyatti karaa waaqayyoo cubbuu dhabu. Kanaaf uummanni keenya kan namaa dhaggeeffachuu osoo hin ta'in waan ofii godhuu qabaadha. Waa harmaa qabee har'uu ganama amma haati qaatu yeroo ammaa kanatti uummanni hubannoo argateera jedhee yaadaan. Hammi ta'e hubannoo argateera waraanni humna godhateera amma ammatti jechaadha. Kana caalaa cinnatee isaa hojjechuu qaba hamma biyya bilisoomte uummata bilisoomee argannutti. Tolee ulfaadhaa tarii waan ani isin gaafatin waan ammatti Oromoon dhaga'uu qabaa jettan yoo qabaattan itti nu dabaltu. Murteessaan tokko immoo dhimma akeekaaf galma qabsoo bilisummaa Oromooti. Dogoggoroota karaa hayyootaa karaa miidiyaadhaaf qaamota garaagaraa deemaa tureen inni kun qaawwaan mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti hawaasa Oromoo keessatti dhalche guddaadha. Kanaafiti yeroo hunda aarsaa guddaan itti ba'ee qabsoon bilisummaa Oromoo galma isaa ga'eera yeroo jedhamuttis butama. Kanarrattis waan gorsitu. Ani gama kootiin wanni jedhu jiraate koo dhuguma bilisoomuu barbaade uummanni Oromoo waraana bilisummaa Oromoo cimsachuu. Oduu gandaa dhaga'uu dhiisee waraana bilisummaa Oromoo cimsee humneessee bilisummaa biyya isaa argachuu. Kana oduu dhiisii impaayera kana diimokiraatessina waan jedhamu keeti baase qabsaa'ee daandii gootonni kaleessa nuukaan hordofii duubatti hin deebiin fuulduratti deemii qabsoo kee cimsi jechuun hin barbaadani gama kootiin bilisummaan uummata keenyaaf haa ta'u. Kan amma dhageessan kun gara giddugaleessa Oromiyaa kunyi Salaaleetti bilbiluun haala hawaasni Oromoo gamasii keessa jiruu fi dhimma yaadannoo gootaadhaa takkaa'u goonni Oromoo tamittiin yaadatamuu qabaa akka jedhu irratti marii tolfannee san dhageessifneedha. Kanatti aansuudhaan ammoo haala hawaasni Oromoo baqaan biyya Suudii Arabiyaa keessa jiru mudataa jiruu fi eenyu kan Oromoota biyya sanii qabsiisee galchaa jiru irratti marii bal'aa Oromticha kaaba Oromiyaa kunya walloodhaa jiruu baqaatiin biyya Suudii Arabiyaa keessa jiru ammas haala hawaasa Oromoo gamasii mudatee jiruun kan dhokatee jiru waliin tolfannitu isiniif dhiyaata. Sunis muuziqaa ce'umsaa kana booda eegala. Torbeedhuma lama dura guyyaa tokko keessatti namoonni gara 10,000 poolisoota biyya saniin qabamuudha kan himamaa ture. Akka waliigalaatti namoonni hedduun akka qabamanidha. Qabaatiin kun ammoo Oromoo Sumaalees warra Habashaa ta'u ni qabu ammoo Oromoo irratti akka inni jabaatudha. Kan guyyaa lamaan sadan kana dhaga'amu immoo Leencoo Baatii namni jedhamu gara biyya sanii deemee Oromoota qabamanii biyya saniitti gurguramanii turanii biyyatti galchee jedhanii faarsu. Ammoo boodana kanu dhageenyu kanummaan Oromoota biyya san keessa jiran guursisaa jiru Leencoo Baatiiti jedhama. Mee ati gaa biyya san keessatti warra dhokatee gaggeeffamaa jiru keessaa tokko attamit jirtu eenyu kan isin qabsiisaa jiru? Namni gahee kana nurratti taphataa jiru Leencoo Baatiiti. Eenyu kana as dhufee hin baassee biyyanaa ta'ee muudameeti baaduma sanii ummata Arabootaatiin walii galee akkasitti isaanii wajjin seera tumatee waan kana ijoollee Oromoo irratti raawwachiisaa jira. Ijoollee warra ofii gargaaraa jirtu waan kana harma dhufee ilmaan Oromoo irratti waan kana shira xaxaa jira. Ummata Arabootaatii wajjin taa'ee mari'atee akka isaan nama tokko as keessatti hin dhiifne gilgishanii hanga qabanitti nulleen dhokanneetuma jiraataa jirra. Leencoo Baatiiti namni kana waan kana hunda namni dalagee jireenya Oromoodha namni jibbaa jiru ilmaan Oromoo akka fuula duratti hin jeene bilisummaa akkan arganne namni hojjataa jiru duralleen qabsoo Oromoo sakaalaa ture akka dhageenyutti ammallee itti jira haga biyya Arabaatilleen ijoollee jala deemeeti. Leencoo Baatii kun agam tokko ta'e erga ambaasaaddara biyya sanii ta'ee muudamee achi dhufe. Jara biyya kanaati waliin taa'ee mari'atee amma akkaataatti qabsiisu akkaataatti harma keessaa guureetti fitu tooftaa haga jaarratu bichaadha malee waan tures hin qabu. Uummanni ambaasaaddara biyya kanaa keessatti kan dhufee harma gahe
Egaa waan kun guddoo nama dhibaa meegaa ijoolleen torban lamaan kana qabamte kan lakkoofsa hedduudha biyyatti deebitee jedhan sunoo agam tokko dhugaadhamee kanarraa nu himi. Kagaafa duraatillee xayyaaraan jaha kan buuse suni haagalchuu malee akka dhageenyutti ijoolleen biyya galte. Dura achi teessanii adda bilisummaa Oromoo gargaaruu turtan maal godhuu turtan jechaadhaan irratti geggeessanii reebbamaa jiranii. Suudii Arabiyaa keessatti kan waggaa lamaaf deemutu jira, waggaa tokkoo fi baatii jaha kana kan gahe jira. Amma keessatti gubatee kan galilleen doorsifamaa jira, jireenya nagaa jiraataan jiru. Ijoolleen biyya arabaa jiru haa galuu wanni jecha irratti deemu jiru. Adda bilisummaa Oromoo gargaaraa jiranii, waraana isaanii gargaaraa jiranii. Waraanni kun agas dura jabaa miti isaantu gargaara jechaadhaan ijoollee warra ofii gargaaraa jirtu oduu sabaa irratti geggeessanii ilmaan Oromoo tana gadi kuffisaniituma ajjeesuudhaa fi ka biyyaa bahee jireenya ofii fooyyeffanna jedhalleen biyya dachaasaa jiranii ka dacha'elleen doorsifamaa jira. Akka kanarraa hubannutti dhala Oromoodha lafarraa balleessuu yaada qabannutti fakkaata. Harmattillee reebbamaa biyyattillee hoggaa reebbame. Ijoolleen amma achirraa hidhaa turtee biyya galte kun silaa yoom galte baay'inni warraa hagam taalaa beektaa? Xiyyaara jaha galee xiyyaara jaasan keessa nama 2,000 guutuutti qomaanqata 1,930 jedhannatti fakkaata. Halkan kaleessaatillee xiyyaarri lama wayii gashee jechaan sunilleen akkasitti qabatamaan illeen kagaafa dura xiyyaara jaha qabatamaadhaan gasoo galeera. Ammallee sanbatuma kana ammas xiyyaarri biraan dhufee fuudhee jechuu? Xiyyaarri biraan dhufee fuudheera jechaa jiranii. Guddoo nama dhibagaa simalee Oromoota Walloo biyyoota Arabaa kana garaagaraa jiranii gara Jibuutii kana jiran illee dubbisee jira. Baqachuun kun falan qabu baqannee biyya ambaatti afaan jirru qabeenya keenyatti afaan jirru umuriin keenya illee akkasiin nyaatamaa jira haadhi abbaan keenya dhumaa jiru lafa Oromoo saamamaa jira namni humna qabu baqatuu hin qabu lolannee biyya keenya irratti du'uutu furmaata gaafti Oromoof Oromiyaan nagaa argatan gaafa impaayera Itoophiyaa jalaa ba'aniidha jedhu mee atoo maal jetta? Dhugaadha warra yaada kanarratti hirmaatuuf saree baqattee jalaan goddu yoo ofirraa lolte malee saree dura fiigdee hin goddu. Saniifuu wanni baqatan hin jirtu waraana fi dabalamanii namni baada dhumuun hin oolle lolee qabsoo isaadhaa geggeessee qabsoo isaa afaaniin hin qabsoonne jechuu osoo hin taane warri humna qabu dandeettiitti qabu umrii dargaggummaa keessa jiru hidhatee wal hidhachiisee haa qabsaa'uun jaa kanarratti ani. Hayyee ulfaadhu tarii waan Oromoota biyya Suudii Arabiyaa ta'u biyyoota ambaa yookaan Arabaa garaagaraa keessatti dararamaa jiranii akkasumas dhimma akeekaaf galma qabsoo bilisummaa Oromoo irratti addattammoo waan ati dubbatuu feetu kanan sin gaafannillee yoo jiraate gama keenitti darattaa ani arraaf gaaffiin qabu armarrattan obbaasa. Anilleen guddaa hin qabu warrumti asi keessatti akkatti doorashamaa jiru kunilleen miidhaa guddaa uummatarraan gahaa jira. Ijoollee shamarranii kan ulfaa kan akka deessen har'a deessee gallaba kan qabamtu mucaa xiqqaa wajjin kaan mana hidhaatti kan dhumaa jiru. Odeeffannoo haga 3 nu gahee jira. Mucaa kicha akka dhalateen fuudhanii hidhanii oowwaa bishaan hin jiru nyaati hin jiru. Ijoollee hiqaamaa qabdutu biyya kanatti nyaata geessaafii jira. Guyyaa deessee galgala qabamte kan akkasii torbee kan hin gahin gara shamarra 3ti argama jara kana keessatti kunilleen haga lamaa kan irraa du'e jira du'aalleen irraa hin baasanii bishaan ittiin kennanii nyaata ittiin kennanii oowwa gaatii oowwa mukayyaaf hin qabanii akkasitti ijoollee shamarranii hundarra kan miidhamaa jiru haadha mucaa kan biraan immoo gariin kan haadhi biraan dalagaa deemtee jaarsi ijoollee manatti taa'ee qabu ijoollee wajjin fuudhamee haadhaan adda godhametu jira. Amma kun magaalota yookaan kutaa biyya Suudii Arabiyaa eessatti raawwate? Kun Riyaaditti argama bakki inni amma siimaa jiru kun ijoollee daa'ima baay'inaan kan guurrame magaalaa Riyaad keessatti. Ijoolleen immoo kan beela
Aga guyyaa afurii nyaatatti hin kennin ijoolleen iyyattee achi dhumaa jirraa beelli nu fitee jettee warri qaamaa qabul akkasitti nyaata walitti guuree ijoolleen kan hin qabnellee ni qaamaa birrii asii walitti buufteetuma kennitee fi ijoolleen keenya kan qaamaa qabudha kan nyaata san bishaan akkasi geessanii fi ijoollee dandaman. Inni kun Jiddatti. Kamaa isarratti san dhageessifne Oromticha dhalataa kaaba Oromiyaa konyaa Walloodhaa kan yeroo ammaatti jiru baqaatiin biyya Suudii Arabiyaa keessa jiru. Achittis adamoo imbaasiin Impaayera Itoophiyaa kan biyya Suudii Arabiyaa jiruu fi poolisoonni mootummaa biyyasii irratti gaggeessaniin muddamee dhokatee jiru waliin marii tolfannee isiniif dhiyeessinedha. Akka waliigalaatti sagantaa keenya guyyaa har'aatiin gara biyya Suudii Arabiyaatti bilbilee waan odeeffannee fi gara giddu galeessa Oromiyaa konya Salaaleetti bilbiluudhaan qabxiilee adda addaa irratti marii Oromticha tokko waliin tolfanne isiniif dhiyeessaa armaan baaneerra. Akka waliigalaatti immoo haalamtuu yeroo ammaatti Oromoof Oromiyaa mudataa jirutti furmaata maa'ii gochuuf haa ijaaramnu haa hidhannu walisaa hidhachiifnu. Waraana keenya waraana bilisummaa Oromoo wooboo lubbuusaa jijjiirraa hin qabne tokkitti biyya isaa Oromiyaaf saba isaa Oromoof kennee falmaatti jiru waan dandeenye hundumaan atumsinu. Tokkummaa Oromummaa fi Kaayyoof galma qabsoo bilisummaa Oromoo kan ayyoonniif gootonni Oromoo qaqqaaliin bu'uureessan aarsaa lubbuu fi qaamaa itti baasanii darbaniif arras itti baasaa jiran kan walabummaa Oromiyaa mirkaneeffatu bilisummaa Oromoo dhugoomsuuf mootummaa birmadoo Oromoof Oromiyaadhaa gadi dhaabuu giddu galeessa godhatuun falmaa keenya finiinsuun furmaata waraa Oromoof Oromiyaaf argamsiisaa dhaammatuu jaallan odeeffannoo wayitawaaf qabatamaa argatuuf ammoo fuula Facebook Independent Oromiyaadhaa follow tolchaa akkasumas YouTube Independent Oromiyaa subscribe yoo gootan oggayyuu sagantaalee keenya ni argattu. Dabalataan karaa marsariitii Independent Oromiyaa.org sagantaalee keenya argatu akka dandeessan isaniif dhaama. Waan har'aaf qindeeffannee armarratti obbaafneerra. Hanga sagantaa keenya yeroo taanuu walitti deebinutti huumaan nama borii nu tolchinna.